gurguru jedhamee sossobamee guddifamee fincaan irraa dhiqamee guddifame. Samboodaan ammoo daa'imni guddatee xiqqoo siidhaa laal qumatiillee dabalaa deemee jedha. Wallahi macaafuma jedha malee waan itti dabalee miti. Macaafuma hubannaallee qumatiillee yookaan ammoo wannaallee qumatii beeytanii misisaa hojjaa jechuudha. Hojjaa isaallee dabalaatiin deemee jedha waaqa akka isaan jedhanitti. Erga sanii haga waggaa 30 dargaggeessi jajjabni kun gootu waan takka achi waaqa maal hojjechaati yoo waan tokko hojjechaatti hin ture callisee taa'aati hin ture. Akalli ishee osoo dachiirra iyyuu deemeeti waan tokko hojjechaa osoo Oromiyaa dhaqee Finfinnee dhaqee gaafa san bakka garaagaraa dhaqee osoo wanna jedhee waan tokkodha. Haga waggaa 30dha waan tokko hojjenne callisee taa'a waaqni akka isaan jedhanitti macaafarra jireenya kun. Waggaa 30 booda hojii jalqabe. Hojii jalqabe san iyyuu hoo waaqummaa qaba namummaa qaba jedhanii subhaanallah. Waaqummaa ishii namummaa isaatiin xayyib namummaa isaatiin kittaanamee jira dadhabee jira. Amma sammoo nyaatee jira beelawee jira dabalataan amma sammoo wanna eenyu kana beelawee jira jenne rafee jira mugee jira dafqee jira fincaanee jira dafqa isarraa yaa'ee ilaal imimmaa yaasee boo'ee jira hiriyyaa kiyya na jala du'ee jedhee jechuudha. Wayita hiriyyaan isaa jalaa du'ee dhagahe hin boo'ee jedha macaafa imimmaan dhangalaasee boo'ee jedha. Imimmaan dhangalaasee boo'ee jedha. Laal kana hunda ta'ee xayyib kun namummaadha jennee achaa kennu. Waaqummaadhaanoo maal hojjete? Waggama sadii san keessatti maal hojjete? Waaqummaadhaan wanni hojjete maal? Wayita kana jettuun waan Phaawulos fa'aa dubbatan waan Yohaannis fa'aa dubbatan samiif dachiin isaan uumamte dur. Kun ragaan taasa? Samiif dachiin isaa uumamte ragaa ta'a. Yesuus dubbate Yesuus hin dubbanne. Osoo Yesuus anaan uumamte samiif dachiin osoo jedhee jiraate xayyib waan tokko jedhaniitiin xiqqoo sidhaa waa ilaalcha qabu. Waan namni biraa mirqaanee irraa dubbatu ati ammoo ragaa godhattee akkamitti deemtaan namni biraadha. Fakkeenyaaf amma an dhufee nabiyyi Muhammad alayhi sallam ni jaaladha yoo ta'e walciyaadu billaa nabi Muhammad waaqaa jedhee nam tokko yoo dubbate maaliif waaqa jettaan nabi Muhammad hin barsamiif dachiin isaaniin uumamte eessaa fuute ragaa kunoo mirqaana khalas inni kun ragaa ta'eetiin fudhatama hin fudhatamu. Yesuus Kiristoos ani sagalee waaqayyootiin jenne Yesuus Kiristoos anatu samiif dachii uume hin jenne anaan uumamtellee hin jenne inni hin callise inni. Osoo waa dubbatillee waan tokko waaqummaa isaatiin waaqummaa isaa ibsuudhaaf jecha ani waaqa jedhe yookaan anatu waa uume jedhe yookaan anaan samiin dachii uumamte yookaan ani sagalee waaqaati osoo jedhee jiraate waan tokko xiqqoosiidha waan tokko. Kana hunda inni hin dubbanne. Waggaa 33 kana keessatti mee waaqummaa isaati maal hojjete? Hin hojjenne. Waan inni hojjete maalidha? Tokkichummaa Rabbiidhaa labse dabalataan ammoo tokkichummaa ofiidhaa labse tokkichummaa Rabbiidhaa labse dabalataan ammoo Yesuus Kiristoos gabrummaa Rabbiitiin Rabbiif gabricha ta'eetiin jiraate jechuudha. Bifa kanaan jiraate malee Yesuus Kiristoos takka tasumaayillee ani waaqa jedheen beeku waaqummaan isaallee tasa taatee macaafa keessatti akka ifa galaatitti hin jirtu. Akkas. Maryam تزوج من يوسف النجار ايوه صح كان نافي يا أكم نجاجتا جرا بفهمي كتاليكو مالي في نقرب سيتيسا فكينا في واي يسوس كريستوس الرأس عجرت فكينا في يوسف تاني اسم الرأس وجرا مالي في الرأس أوس برباكي وكل شيء إسنتو نبيك إن واقع جتنين وجلا ميتنين ما يسوس في نبي لن تقوم أصلا شو تنام ما نتي يسوسين سينجر إبر يسوس تو نبيك إنيا نبيك إن فوتني واقع قوتني ربي كإن موتك ستني علمك بيتني كيساني موكين كينيا مالك يسمى إيسا بيكتني سين إسينو كين نتي nuti karabbi obbolee wayya suusi nuti. Inni yookaan nuti. Inni illeen uumama rabbiiti obboleessa keenya. Isa inni uume. Rabbitu uume. Kennaa itti kaati fakkeenyaaf amma. Keenya jechuun ka obboleessa keenyaa mitiire keenya bar. No, amma fakkeenyaaf waa'ee mana Muhammad irraa ta'e malee waa'ee Yesuus irraa naaseen gaatama nama guddaa. Yesuus keenya siin jechuun jira nagaami fayyaan Yesuus keenya takkaa keessan ta'een beeku amma bifa isaatu beekta an bifa isaan beeka. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam nutti manii jiran bifa isaadha nabii keenya
بفسا بيكنا حجة أكاتا أما سمو ريفنسان قبمو هن قبون بيكنا أتامون بيكتام يسوس ريفنسا قبمون قب إن بيكتو ريفنسا ديرا قبمون قبمو يسوس إن بيكتو أنتو قرن بيكتو Inni qaba بفسا rifeensa إيسي dheeraa qaba Yesuus. ساتي مين بكسارة نافد مي ريفنسا قبا كان جيرو سرتين قبا جدا ما جافني Hin qabu itti beektaati. ما سيجا يزاني كيا كينا وانت يبجيش أني بيكا نبي محمد نوتي مني جرا Eshi أتي macaafa مي keessatti ريفنسا illee قبا ريفنسا macaafa قبا كان جيرو keessattis مي ما جافا كيسا بكا كم جير dhaga'i kaawwal. Ati hin qabu jetta. Ani hin qabu maa jedhame ani amantii kiyyatti jechuu waan keeti moo amantii kiyyatti ani kiyya ni beeka san dhiisi anarraan fudhatiin anarraan korrojiin Kennaa ani jette nabiyyi kaatti kenna kennaa waan ta'eef jette. jecha nabiyyi kenna waan ta'eef bifa isaallee rifeensa qabamu hin qabullee rifeensi isaa akkam jiraallee kan hundaa'u ni beekan. Isinoo fakkeenya kiristaanni rifeensa hin qabamu hin qabu Yesuus isin biratti mee ni beektan isin Ni qaba. mee ragaa isaa. Ragaa isaa egaa keessan ta'e maal gochaa ragaa isaa barbaaddee an si garsiisa garuu quraana daallee Ragaa isaadha macaafa macaafa si keessan garsiisa. keessa siin jedha bara. Ragaa isaadha macaafa keessan keessa ragaa isaadha na kenna. Yesuus akka rifeensa qabu rifeensa mataadha dheeraa akka inni qabu. Suuraa isaa si garsiisa moo macaafa irraa seenaa si garsiisa. Suuraa isaadha akka faranjiin kaatee Nama barreessee bar hundaa nama barreesse. Kamiin namni barreesse? Macaafa illee quraana illee. Laa ka quraana dhiisiti ati macaafa kan kee irraa si gaafachuu jiraani. Eessarra jirame Yesuus Kiristoosii eessarra jira rifeensa eessatti qaba jedha macaafa. Mee bakka isaadha bakka hin mucaafni itti Yesuus Kiristoos rifeensa qaba jedhee dubbatu naa kennime. Si banaafachuu quraana irraa si banaa iyyuu. Quraana amma argitee akka obboleessa keenya ta'e amma quraana irra illee jiru achirraa argachuu hin dandeessu. Anammoo muslima waan Yesuus Kiristoos keenya waan ta'eef jecha hin beekan. Inni beeka rifeensa qabamu qabu beekna. Yesuus Kiristoos maqaa musliimaatiin hoo maal jettee yaamtaati? Maqaa isa kana deebisuu dadhabdee miti garuu amma laal amma siirri si galee mi ka kiristaanaati miti Yesuus Kiristoos laal. Kiristaanni Yesuus Kiristoos rifeensa hin qabamu hin qabu isaatu hin beekan. Nuti ammoo rifeensa ni qabamu hin qabu ragaa wajjin beekan. Kiristaanni Yesuus amma rifeensa dheeraa qabamu hin qabu hin beekan. Hin beekan. Si baasu jira. Si baasu jira. Akkamitti dhuftee tenaati Yesuus kenna naan jetta isaa. Yesuus Si keenya baasu malee jira. keessanii yaa miti. Ashee banadhoo wangeela Maatiyoos boqonnaa 11. Boqonnaa 11 ayyee. Dubbisi. Korontaa innis Yesuus handi loon giheer bana dhukaati. Dubbisi. Yesuus Kiristoos harki isaa babbareedaa fi rifeensi isaa baay'ee dheeraa ta'e qabaa jedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11. Boqonnaa 11 lakkoofsa meeqa? Boqonnaa 11 lakkoofsa meeqa? Waan Boqonnaa namatti bu'uudhaan takka sitti dhufu jira beekadhu. Ayyee. Lakkoofsa meeqa? 11. Taayye. Boqonnaa 11 lakkoofsa 11 akkasimi? Taayye. Sii dubbisan. Crown Taanis Dhugumaan Yesuus isaaniin handi jedhe nama loon ta'ee giheer. lafarra kan dhala yeroo takka lakkoofsa 11 si dubbisa. Ashee. Dhugumaan isiniin jedha nama ta'ee lafarra kan dhalate keessa Yohaannis cuuphaa irra kan caalu tokkollee hin kaane. Garuu mootummaa waaqaatti inni hundumarra xinnaatuyyuu isarra hin caalaa jedha. Kun boqonnaa 11 lakkoofsa 11. Bakka laali. Atama bootaa ati dubbisaartu bootaa biraa kaan dubbisaaru bootaa biraa. Maatoos meeqa? Maatoos meeqa? Maatoos boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? 10 takka raamii takka 4. 10 takka 4? Aayye 10 takka 4. Yesuus ammoo deebisee deebi'aa waan dhageessan waan argitanis Yohaannisitti himaa. Kan jaamaniin argu, kan okkolaniin adeemu, kan laamxaniin hin qullaa'u, kan duudaniin dhaga'u, kan du'aniin hin ka'u hiyyeessotaatiif misraachoo himaa jedha. Laali na biratti waan jedhu siif dubbisu.
kamitti waan na biratti seen macaaf addaadha qabdaa isaati. Macaafni bar kuni Yohaannis Maatewos boqonnaa 11 irratti waa Yohaannis cuuphaadha dubbataa kana. Akkanumattuu namni hin beeka. Yesus baay'ee bareedaa fi qaamni isaa bareedaa fi rifeensa dheeraa qabaa jedha na biratti ilaali. Eessarra takka With long hairs, Googilii irraa mostly laaltee dina ta'uu jirta. Googilii irraa laaltee? Gunoo googilii irra maal laala sila googilii irra hin jira akkasitti ilaalle anis beeku. Baay'ee eessarra jira Yohaannis Maatewos meeqa? Yohaannis moo Maatewos? Maatewos irra kan sitti maarube. Yes, white. Maatewos boqonnaa 11 irra waan rifeensa dheeraa jedhu hin agarre. White. Baay'ee lakkoofsa isaa natti miti siif dubbisaa. Lakkoofsa isaa natti misiif dubbisa. Laali. Koritini takkarra 10 tuqaa 14. Kudha takka tuqaa 14? Maal jechuun isaa kudha takka tuqaa 14? Maal jechuu jirta isaa? Maal jechuu jedha naaf hin galle wallaahi. Laali. Mee baasi mee viidiyoo baasi mee yeroo takka. Si maxxansu screenshot godhee maxxansu. Screenshot godhee maxxansee. Garta dubbisi. Qorontoos bar kun Qorontoos boqonnaa 11 lakkoofsa 14 kuni bar namni rifeensa dheeraa qabu bar salphataadha jedha. Garte achi jala moo achi lakkoofsicha gartee mi? Qorontoos narratti hin dabalin adaraa keessa. Qorontoos boqonnaa 11 irratti bar namni rifeensa dheeraa qabu salphataadha jedheetiin dubbata. San irratti mee banime bakka san mee Ingiliffaan hiikime ofii kan keeti. Seeni kaati bara banattuu fi isa jalaan bootaa si garsiise lakkoo si garsiise. Qorontoos 11 irratti yaa goobazii kawanuu ni beekaa bara. Qorontoos 11 irratti dhiirri rifeensa dheeraa qabu salphataadha jedha bara. Dhiiraa yeelloodha jedha. Kun arguu jirtaa miti isaa Qorontoos 11. Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 11. Bootaa nama siif baase san dhiirri akkam jedha achirratti. Yeelloodha jedha. Yeelloo jechuun salphina jedha. Dhiirri mataa guddifachuun. Sigalee maal jedha? Dhiirri rifeensa mataa isaa dheereffachuun isaaf salphina akka ta'e akka namni itti uumame isin hin barsiisuree jedha. Dubartiin rifeensa dheereffachuu malee dhiirri rifeensa dheereffachuun salphinaa jedha. Yesuus Kiristoos rifeensa dheeraa qabanaan jette akka macaafaatti bar Phaawulos namni rifeensa dheereffachuu salphataa waan ta'eef jecha salphina waan dalageef jecha Yesuus Kiristoos illee waan salphinaa dalagee jechuu jirta jechuudha. Rifeensa dheeraa qabu. Macaafni bakka itti banti sun inni footoo irra jiru sun sirriidhaa miti jedhee dubbachuu jira. Malee rifeensa qabaa dheeraa qaba jedhee dubbachuutti hin jiru. Ati gonkumaa qabuu jettaayi. Ani yoom hin qabu siin jedhani amantii kiyya nagaafadhu siin jedhe akka Rifeensa macaafaatti dheeraa qabaa. Rifeensa baay'ee dheeraa qama baay'ee bareedaa qabaa. eessarra argite eessarra maragaa eessarra jedhame bakka isaan haken. Wanti keessa laale achuma kirkoosuma keessa rifeensa dheeraa. Kirkoos jettaa sa'aati macaafa argite beektaati. Akkamitti argin beeyni? Dubbiste beekta Qorontoos jedhama malee Kirkoosii miti. Qorontoos jedhama dabalataan amma sammuu wanna hubachuu qabdu macaafa keessatti Phaawulos afaaniin dubbatee maal jedhaa macaafa keessatti namni rifeensa dheeraa biqilchiifatee rifeensa dheeraa wanna jedhu salphataadha salphinaa jedha malee sigalee salphinaa jedha malee rifeensa dheereffachaan jedhe akka macaafni akka wannaan jedhutti jechuudha akka Phaawulos jedhutti Yesuus Kiristoos rifeensa dheereffachuun hin ta'u jechuudha. Yoo rifeensa dheereffate ammoo salphina isaaf.
Argitee miti isaa kiristaanni amma Yesuusin hin beeku jechuudha. Rifeensa Akkamittiin dheeraa qabu rifeensa dheeraa iyyuu qabu hin beekan. Waan tokko hin beekan amma Yesuus. Nuti ammoo muslimtoonni ilaal bifa isaa beeknaa, rifeensa isaa beeknaa, hojja isaa beeknaa. Dabalataan ammas ammoo nama akkamiidha akka ta'e beeknaa, funyaan isaa akkam akka ta'e beeknaa, rifeensi isaadha akkamiidha, akkami cululuqaa, maal jedhaa, kana hunda isaadha beeknaa. Wayitti dhufe uffata akkamii akka uffatee dhufu beekna nabiyyi keenya waan ta'eef. Nabiyyi keenya waan ta'eef. Isin ammoo Yesuus Kiristoos hin beektan iyyuu tasuma taatee kiristaanonni Yesuusiin akkana jira akkas jira isaatu hin beektan. Bifa isaatu hin beektan. Diimaa moo magaalaa moo furdaa moo qal'aa moo hin beektan waan tokko isaatu. kan Kanaafuu beeke Yesuus maaf itti keenya amanare? jedhanii nu mormina. Akka Yesuus keenya malee keessaniidhaa miti. Tagbaabbaan waliigalaan jiru naafati. maaliif waliin galleessaa? Yesuus keenya siin jechuun jira bara. Keessanii miti hin Atam beektanii waan isaatu siin jechuun jira. ati Yesuusti ni amantaa? Amantaa jettaasa. Maaf itti namanne isaa Yesuus osoo itti namanne akkamitti nabiyyoota kan walitti amanuu danda'a? Namni Yesuus itti Eeggatti amanne amante akkamitti rabbitti iyyuu amana? Rabbitti amane iyyuu hin jedhamu. Rabbitti amanuudhaaf iyyuu nabiyyoota hundatti amanuun barbaachisa. Yesuus illee keessa jira, Museen keessa jira, Nabi Muhammad keessa jira, Ibrahim keessa jira, Isaaq keessa jira, Yaaqoob keessa jira, Adam keessa jira, Nuh keessa jira. Nabiyyoonni kun hundi isaanii keessa jiran. Ka saba Israa'el ta'in illee hedduutu keessa jiran. Nabiyyoota kan hunda isaanii dhugaadha jennaan. Yesuus illee dhugaadha jennaan. Garuu ammoo akka macaafonni irraa barreessanidha miti. Macaafni kiristaanaadhaa kan irraa barreessan seenaa Yesuus. Seenaa Yesuus kan dubbatame kun macaafa kana keessatti sirriidhaa miti jennaan. Hundallee osoo hin taane gariin isaadha. Hundallee osoo hin taane gariin isaadha. Sababni isaadha gariin isaa akka Phaawulos fa'aati warra Yesuusin hin argin. Yesuusin arguu isaatiif ragaan hin jiru. Egaa Yesuusin hin argin ammoo lafumaa kaanee tumaan bakka ta'ee jira jennee fudhachuun nama dhibiti. Siigalaa miti isaa nama dhibiti. Yesuus Kiristoos ergama akka tahe, Yesuus Kiristoos nama kabajamaa akka tahe, Yesuus Kiristoos nama raajii hojjechaa ture akka tahe, Yesuus Kiristoos bar macaa Qur'aana keessatti mucjizaan yookaan raajiin inni hojjete, hojiin dinqii inni hojjete Qur'aana keessatti ka irra dubbatametu macaafa irra dubbatame irra caala. Macaafa keessatti bar wanni guddaan macaafa keessatti dubbatame, raajiin macaafa kana keessatti dubbatame Yesuus kan hojjete jedhame bishaan farshootti jijjiirudha. Bishaan daadhiitti jijjiirudha. Kanumaami bishaan daadhiitti jijjiirudha. Laakiin amma Qur'aana keessatti kanaa miti. Daa'imummaa isaatiin dubbachuu duratti mukni duraan goggogaadha isaaf firee baasudha. Macaafa kana keessatti bar Yesuus Kiristoos muka beelawee muka wayii bira dhaqee firee irraa dhabe jedha. Laakiin nu biratti ammoo gaafa daa'imummaa isaatti iyyuu laal mukni firee duraan hin qabne fireen sababa isaatiif jecha rabbiin firee itti godhe. Lafa duraan burqaa hin qabnetu burqeef haadha isaatiif jecha. Erga sani daa'imummaa isaatiin dubbachaatiin ture. Sanboodaan ammoo wantoota hedduu hojjechaatiin ture. Qur'aanni waa hedduudha dubbate. Waan kanaa wal qabate. Raajiin dinqimmaan silaa Yesuus hojjete jedhamuyyuu macaafa kana keessa hin jiru. Qur'aana keessa jira. Macaafa kana keessatti dhibee hunda isaadha Luuqaas fa'aa yoo ilaaltan dhibee hunda isaadha hafuura hamaatti deebisa. Yoo lafeen illee caccabdee hafuura hamaa rukutee jedhan. Yoo namni maratee hafuura hamaa. Saniifuu macaafni sirrii miti karaa macaafni jedhu irratti hin deeminaan gorinaa jechuudha reetamu. Maali kan siin jechuun jiru ani yoo macaafni ragaa qabaatte ragaa qabachuu dandeessa. Laakiin ammoo akka macaafaatitti macaafni kun sirriidha jettee irratti hirkatuudhaaf si dhiba. Ragaa qabatamaadhaan qabu. Fakkeenya Luuqaas Yesuusii wal argeen beeku guyyaa tokko. Maarqoos Yesuusii wal argeen beeku. Garuu wangeela barreessanii jiran. Atammoo nama Yesuusii waliin argin maal jettee dubbe? Phaawulos guyyaa tokko Yesuusii wal argeen beeku. Yesuus akkana jedheellee barsiiseen beeku. Yaaduma isaadha gabbayeetumaan akkana godha akkas godha jedheetiin dubbate xalayaa isaadha fuudhee namni itti amane. Hin danda'ama inni kun. Yesuus lafarratti barsiisaatiin ture. Waan inni barsiisan tuyyuu barsiifamuu qaba malee ani yaada kiyya lafaa kaasee akkas godha akkana godha jechuun qofti hin taatu. Sigalee namoonni waan san argan namoonni nabiyyi san wajjin jiraatan nabiyyi san irraa himuudha qaban malee namoonni waan biraa lafaa kaanii himuun sirriidhaa miti. Siin jechuun jiran. Ati akka hundattuu macaafa kana xayyibbee waan biraa si gaafadhaanii. Macaafni kun sirriidha dhugumaan dubbii rabbii teettee fudhattaadha. Macaafni qulqulluun moo? Itti amana. Isa kamitti amantaa? Ka 66 moo ka 81? Lachuttu ni amana. Akkamitti lachuttu?
Protestaantiin warri mormitoonni Protestaantii jechuun warri mormitoonni jechuun warri Protestaantiin erga ka'een booda warri Peenxeedha yookaan ammoo warri mormitoonni jechuudha. 66 deebisan sirriidhaa miti jedhanii. Lachuu akkamitti danda'ama isaa? Sani namatu fakkeesse malee waan Yesus Kiristoos fakkeesse miti beeki. Ma Yesus waaqa qabaa kana guutuu quban qabu Yesus. Zamana isaadhii fi zamana barattoota Kadura sama atamma ka isa kadura mana xumurre kana itti tarra bifa isaa san jechuudha. Bifa fi qaama isaa rifeensa san mana namansiisi. Macaafa keessa barsi dur siraawwadhe bar isa kana nuti ni beekna siin jedhee bar. Isa kana nuti muslimtoonni Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam bifa isaa nutti manii jiranii. Akkasumallee ammoo rifeensa ni qabamuun qabule nutti manii jiranii. Osoo dhufelleedhaa nuti akka nu harka waliin fakkaannetti nutti manii jiran. Garuu kiristaanonni bifa Yesuus iyyuu hin beekanidha. Yesuus ni bareedamoo hin fokkataa yookaan jedhu macaafa keessatti xiqsii lamatu jira. Tokko ni fokkataa jedha, tokko ammoo ni bareedaa jedha. Kan macaafa keessatti kiristaanonni qabatanii deeman. Lamaanuu Yesuusiif dubbatame jedhan. Tokkuma faarfannaa 45 irraa bifti isaa akka malee bareeddii jedha. Isaayyaas 53 akka malee fokkataa jedha. Namni laaluu iyyuu hin danda'u jedha. Kanaaf Tartiliyaan ka jedhaniini warra beektota kiristaanaadhaa warra duraanii keessaa Yesuus fokkataadha jedhee Yesuus gurraacha jedheetiin akkasitti kaa'eetiin jira. Alaa kulli haaliin biftummaa Yesuus iyyuu nama fokkatamu nama bareeda kan jedhu kiristaana biratti walii galteedhaa miti. Yesuus Kiristoosiin akkam jira akkana jira akkas jira nam tokko kiristaana keessaa akka waan gad dhaabbii harkaa qabu hin jiru. Sigare nuti ammoo Yesuus Kiristoos bifti isaa akkam akka jiru akkam akka bareedu rifeensi isaa akkam akka jiru Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ragaa seenaa yookiin ka seenatti miti ka warra dhiyaati ka atamma jettu kun. La warra dhiyaa osoo hin taane bara abbootii kiristaanaa kan jedhamanii warra duraanii kan jedhamu warra jaarraa sadaffaa afuraffaa keessa jiraatan siin jechuun jira. Alaa kulli haaliin macaafa keessatti isa kana macaafa Yesuus Kiristoos bifti isaadhaan beektaatam diimaa moo gurraacha? Nama baay'ee diimaa harki isaa qaamni isaa bareedaa rifeensi isaa dheeraa. Eessarra jira eessatti diimaadha jedha. Ati garuu fakkeenyaaf warri musliimaa maa irratti hundaa'aa beektaa waa'ee Yesuus ilaalchisee jechuudha. Karaa jechuudha hiika warri dhiyaa hiika sana hordofanii malee wanti isin amma macaafa qulqulluu yookiin wangeessa hordoftanii irraa beektan tokko hin jiru amma namoonni. Amma ka ati ilaaltuu fi ka ati silkii irraa gabuufattee ilaaltuu fi macaafni tokko miti beeki. Silkii irratti warroota hedduutu amma warra dhiyaa kan jedhaman kana warroota hedduutu maqaa isaa balleessuuf kitaabolee hedduu bahee beeki. Maal kiristinnaa warruma dhiyaa biraa dhuftee misaa goobazii koo. Warruma dhiyaatu irra beekaa sirra warra dhiyaatu irra beekaa bar. Faranjitu waan kiristinnaa irra beekaa ka keessa illee ture isaani ka ittillee wareegamaa ture isaani. Warra dhiyaa jettee warra dhiyaatu uffataa isaa kaluu kana Oromoon bar Protestaantii akkuma walii galaatitti Oromoon bar waggaa 150 waggaa 100 tanan caaltu kiristinnaa qabachuudhaaf. Reefuyyuu is kiristinnaa qabattanii kaatanii ergasanii warra dhiyaadhaa jettanii warra dhiyaatu uffataa la sirriidhaa miti kun. Warri dhiyaadhaa bar kiristinnaa kana itti caccabanii maal jedhanii bu'aarra dhabanii eegasanii irraa garagalu jiran saatii kana. Sigalee warra dhiyaati kiristinnaa kana ka fidee Itoophiyaa keessa dabsee Afrikaa keessa dabsee biyya meeqa galaafatee akkasumatti wanna jedhan. Warri dhiyaadhaa kuni warra dhiyaa jechuun warra faranjiidhaatti ba'an. Walii galatti alaa kullaaliin kasiin jedhu goobazii koo. Mee Yesuus Kiristoosii bifti isaadha akkam jira kan jedhu mee wangeela irraa yoo argatte naa kennu hin jiru. Waan namni sammuma keessaa walitti lallaaqeetumaan akkasumatti fidu malee macaafa keessa hin jiru. Yesuus akkana jira akkas jira. Sigalee akkas. Dabalataan mee kan siin jedhu Yesuus waaqa jettee amantaati. Yesuus waaqa jettee amantaa? Yesuus waaqa jettee amantaa? Ni amanee. Isaan na uumee otoo hin ta'in inni ergamaa waaqati. Akkamii waaqa jettaan reetti ergamaa waaqa jedha? Ilma waaqayyooti. Akkamitti waaqa jettaan reessaa waaqa jedha? Fakkeenyaaf jechuudha waa'ee Yesuus waaqayyo ta'uu ummata kiristaanallee hundi isaan waaqan jedhu. Hundi hin jedhu dhugaadha sun. Hundi hin jedhu kiristaanni hundi Yesuusii waaqan jedhu dhugaadha sun. Kiristaanonni hundi Yesuusii waaqan jedhan yaa jira keenya. Garuu immoo irra muraasni jechuudha
kiristaanummaa yookiin kiristaanni sadan tokkummaatti ni amanu. Muraasa miti hedduutu amana isa kana. Irra caalaan kiristaanaadha sadan tokkummaatti ni amanu. Garuu baay'ee jiran warri waaqayyo tokko jedhan Yesuusin akka ergamaatti malee akka waaqaatti hin fudhanne baay'ee jira.